ilmako. Bakkasin jedhe san deemaa jira na eebis bakka umma. Hayyee ilmako as jedhe. Ishii umma. Karaa ati deemtu hundatti rabbi si haa eegu ilma kiyya milkiin gali. Amiin ummaatiyya sillee rabbi si haa eegu. Bareedduu tiyya ummaatiyyaa fi manallee rabbii gaditti amanaa sitti kennee jira jabeessii ishii. Hayyee waan harmeetiitii si yaachisiin. Hayyee deemtee ilma kiyya milkiin bahi milkiin gali. Kai maal ta'e miti? Maal intala tiyya? Bayi mana kana maal asitti baanu citaatu? Maal osoo ilmi kiyya amaanaa siin jedhee deemu akkana na goota? Amaanaa walii? Ahali. Maini? Jaartiin ta'e ummaa ajjeesaati. Maal? Taa intala tiyya akkana nan godhu. Dhageettaa anduraanuu ilma kee jaaladheetii mitishii duniyaa isaa ilaaleetii katteeru. Amma narraa bahi gaafa ilmi kee deebi'ee deebitaa. Deema seem. Jechaa fi gochi kun marti afaanuma keetii bee. Qoya akkasii miti. Osoo ija kiyyaan argu maal natti himta? Dhiisi ilma koo. Harmee tiyya tagiya sagal garatti na baattee waggaa lama dugdeetti na baatte akkana goota? Dhiisa manaa godhina na balleessi. Kotota keessii fide narraa baata. Ganna dhiisi. Kootu shaantaa isiisan as kenna. Bahinarra maal laabatte? Bahii! Odoon nyaatini nu nyaachifte, odoon dhugini nu obaaste, ayyoo garaa kee hidhatte, deebuu beellu baaste, akkamiin si deena si lubbu bulee. Ahli ummaa. Maini? Jaartiin teeta gaafa ummaa ajjeesaa jirtu sun dhufte. Aseeneen seenaa jedhee rakkoon qabu. Seenaa. Akkam nagaa qabdanii? Nagaa haa koottaa ol seenaa. Lakki rakkoon qabu waluma kana teenna. Lakki eega seenaa jedhan keessuma seenna. Hayyee ka eega jettanii. Baamado, dhufne kaa. Maattu nabbaa Khadija waan jedhu. Intalaan dhufneemi. Intala tana waa balleesseedhanii dhufneemi. Oseenaa nuun jedhanii haa ulfaatan. Alaa oseenaa koottaa keessatti sirni aadaa Oromoo akkana miti jedhanii seensanii haasaa jedhan. Kanaafuu kun waan intalli balleessite. Nu intala finnee dhufne. Nutti haa himanii maa kun on dhagaan. Hayyee dhagaan. Harmi akkana jedhaa maal jenna? Hayyee itti miikaa waan isin balleessitu miti. Amma isinlee dhageettan dhagahuu dhabuulee dandeettanii. Ani jalqaba bara karaa deemaa jira. Amaanaa harmeetii illee itti himee isiifaa amaanaa harmeetii itti kennee nama marii jajjabeessee biraa deeme karaa jarjaree itti deemaa jira. Kammusii ajjeesaa jirtu ijjuuma siyya sanaan arge. Wanni jiru kanuma adiin bakka.
akkana waan ittiin jedhu dubbiin deebite kunoo mucayyoo silaa waan isaan jedhan dhageettanii badiin ta'u mucayyoo seennaa kunoo haqallee qabanii dhugaallee qabanii namni nama ajjeessa hima fitata nuu dhaabadhaa jennee nuu dhaabatanii haa ulfaatanii dhiifamu nu haa gaafatu jettiin ta'e ulfaate tanuma baqa. Ani sii wajjin mana kana keessa hima hin jiraanne. Kun mucaan daa'ima irra ilaalina. Hayyee rakkoon qabu kana isinii hubannaate ammaaf dhiifama isin haa gaafattu isin ka'ii dhiifama gaafadhu lafa. Harmeeti yata duutu argurra horicha kana dhugee du'uu naa wayya. Abdii! Eebade mucaa kiyya. Aanan fidi. Eebadee Rabbiin salphisee kun himartu sababa kiyyaa. Harmee bakka adeemu jira abbitti illee rafaa jira jabaadha. Hayyee deemi kaa garuu har'a fuulli kan keessirra hin jiru. Ayitti koo oma abbitti kanatu na yaachise deemi bakka. Yaa Rabbi mucaa kiyya kana yaadanna jalaan miidhi. Ahliim dalagaa deemaa jirtaami? Maaliif na gaafatte? Ahliim ani ilma namaati ilmi lamaan dogongoraa kan darbeef dhiifama naa godha. Hayyee rakkoon qabu. Kana boodaaf abbittii fi ummaan tiyya waan takka ta'anii jennaan dhiifamallee siif hin godhu tiyaaftee ta'umaati. Abshir amma siin muufachiisu. Hayyee. Ahliim ansi jaaladhullee abbittii fi harmee ta'e micciramtu sana wajjin gubachaa jiraachuu hin danda'u. Heela. Wayyee feenuu. Ahliin bahee jira isa karaarraa qabaatee ajjeesaa. Anaasii kamana jirtu tananiin marziin galaafadha. Hayyee amma karaarraa qabeessi eega.